السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا يوتيوبي كيا نقال ربي الأسني فتاو سنين جدا خبجمتوتا في جالتمتوتا إلمان أرمودا بغنا غان أفتاني في جدا نتي قويا الآن أودي فنو في وان بيا كيسة تدي ماجرو وان قبط ماقو في التيس نتمنا فيسبوكي كان يوكين يوتيوبي كان جبه فتنا وان نقا برباد ديوتي يوتيوبي كان لايك قوتون أكا كان ورقاني كما إباسين سيتي أكا دكتور عبد السينس waan yeroo hunda dhugaa dubbatanuuf dhugaa isaanii irratti jabaataniitti gammadanuuf laayikiidhaan of hin saasatin jechuudha. Har'a odeeffannoo baay'ee qabna jechuudha. Odeeffannoon keenya har'a Jawaar Mohammadiif Adaanach Abeebee mana artiistii keenya kabajamaaf jaallatamaa artiistii Alii Birraa Dr. Alii Birraatti wal arganii wal dubbisan kan jedhu baay'een jalqabamee jira jechuudha. FPP'n waan danu haasaa jirti ijoolleen keenyas dogongoraa waan kana akkasin hin hubanneef wanti kun ta'ee jedhamee warra hayyoota dheengadde bahanii yeroo kanatti Oromoon gammachuusaa ibsataa kana silumaayyuu PP'dhaan walii galaniitu iyyuu hidhaadhaa bahanii kan jedhu wahii afarsuudhaaf deemama jechuudha. No, Jawaar Mohammad kan inni deeme maatii nu hogoo banaa dhaqanii sabarsiisuudhaan eebbisuudhaan achitti argamanii achiin dabarfachuun bishooftuu mana Alii Birraa deemanii suuraa bareedaa ajaa'ibaa tokko taampinaalii irratti akkuma argitan gadhiisanii jiru. Jarri Jawaar Mohammad suuraan sun gadhiifamee daqiiqaa 10 turiin Adaanach Abeebeetis akka achi jirtu ammuma suuraa haara Alii Birraa dhayxee gaafattu tokko maxxansitee jirti jechuudha. Maal ijoolleen akkamitti wal duuka sa'atii tokkichatti suuraan kun bahe akkamitti achitti immoo wal arganiiru achitti wal arganii walii wanti jarri dubbatan baay'ee jira minaamin kan jedhutu dubbatama. No, ani akka kootitti wanti kun waa tokko Jawaar Mohammadis wanti inni Adaanach Abeebee yookiin xeeyyaamii nama artiistii Hacaaluu Hundee irratti diraamaa hojjete araaramee wajjiniin achi deeman hin jiru. Jarris intini dhaqanii Adaanach Abeebeetis gaafa kana dhageessu artiist jarri Jawaar Mohammad achi dhaqanii poostaa goonaan nuti hoo otuu nuti eessa jirru jarri dhaqan kan jedhu sammuu keessa kaattee fiigaa duuka dhayxee suuraa sana jabaattee ajandaa itti gochuudhaaf akka kan fiitis ajandaa ta'uuf waan kana qabattee baate malee Oromoo kiyya ajandaa hin godhina waan akkanaa. Baay'een ijoolleedha ammuma suuraan Adaanach Abeebeetti yoo dhayxanii Facebook irra ilaaltan wanti diddeemaa jiru waan danuudha wanti jedhamaa jiru. Angaruu wanta kana hin fudhu waan ta'eefin ishinitti maa jira hin fudhadhu waan ta'eef jechuu kiyya. Isinis fudhachuu dhiisuu mirga keessanii yoo diddanii immoo ashqaabbachuu barbaaddan natu samiitti sin dhahee jechuudha. Hordoftoonni kiyya akkasiin hin ashqaabbatne nan beeka akkuma kootii dhugaa qofa barbaaddu waan ragaa qabatamaa qabu wajjiniin dubbattu jedhin amana hundi keessan hordoftootni Dr. Abdusee. Warri kaan yoo bakkeedhaa dhuftanii mana kan koo hin beekne ta'e manni koo mana dhugaati mana dhugaan irratti dubbatamudha. Egaa ittaansuudhaan waan ajaa'ibaati. ABC yookiin sagantaan Uhud maznaanyaa kan jedhamu tokko jira jechuudha. Haroo Wancii kan jedhamutti ijoollee daa'ima deemanii daawwachuudhaan waan adda addaa gola biyya keessaa gadi baasuudhaan ABS yeroo baay'ee waan akkanaatiin beekama jechuudha. Ijoolleen xiqqoon sirba Caalaa Daggafaa shakkine shakkii ati eenyu atumti eenyu sirba beektuu jedhanii gaafatamanii jennaan sirba kana affeerteen jechuudha. Afaan wallaaluun wanti inni warra gaazexeessaa OBS yookiin ABC maal jedhama naan galuun maqaan sun salphise guyyaa tokko guutuu achirra yuutuubii irratti gadhiifamee uummanni jaalala isaa ibsachuun viidiyoo sana gaafa jarri fuudhanii miidiyaa kanarra girrisaan kan kombeeytanii gaafa ajandaa argannaan namni isa dhaabu hin jiru asiifachi oofanu. Turgumii nama beeku afaan Oromootiin sirbi kun maal jechuudha? Lakkii yaabbaa lafaa maaliif gurgurta si'oo maaltu hafaa hin gurgurin lafa keenaanii nana. Dhaloota qubee kana acbarabbaruun yookiin nan gabroomsa jechuun akka hilmi manaama akka ta'e itti argisiifte jechuudha. Dhugaa na boonsite ijoolleen xiifoon xiyyiitiin sun onneen kan keessan hammallee dagaagee dhukaasa Hacaalu guddadhaa bakka yaaddan gaha dhukaasota kan koo. Dhukaasa ajaa'ibaa mootummaa ijoolleen kutaa 4 barattu ijoollee waggaa 6 7 8 4 kiiloo irraa ajajni darbe akka sirbi sun yookiin sagantaan sun yuutuubii irraa kaafamu godhame jechuudha. Waan ajaa'iba sirbatti ijoolleen sun sirbiteedha. Sana qofaa miti. Ammas jaartii guddoo waggaa 70 olii tokko gaafiif deebii gootii mana isaanii deemtee gurbaan daa'imni tokko jilba isaaniitti hirkatee kan taa'u tokko mee sirba durii yeroo ijoollummaa keessanii sirbitan keessaa maal yaadattu maaloodha minaamin jettee intalli gaafatte jechuudha. Achiin ani dulloomeen jira maaliin sirbaa yaa intala kiyyaa ijoollee xixiqqoon kun yoo sirban sirban malee jennaan gurbaan yoo maal jedhe gaariidha gurbaan akka keenya tokkotti hirkattee teessu. Bulloon garmaa mutola
jedhi sirbiif jedhe ajaa'iba ijoollee yeroo amma nuti bari yeroo durii dhuguma sirban dhaggeeffanna reediyoo irraa isa ta'u maaliif garuu sirbi kun ergaan inni dabarsu maali jennee hin beeku dhaloonni inni amma lafaa ka'aaru kun rabbi umurii dheeressee waan nu argisiisu malee warri amma sirna durii deebifna oromoo gabroomsina afaan amaariffaa oromiyaa biyyattii guutuu irratti feena amantaa tokko goona warri jedhan kun dhaloonni kun dhaloota akkasiin harka kennatu miti dhugaan isinitti hima dhaloota harka kennatu miti dhaloota akka harka kennatu miti waan ajaa'ibaati bar dhaloota harka kennatu miti irra deddeebiin isinitti hima dhaloota ibidda xiifoo OBS'n sagantaa guutuu sana balleessisuun sashiu ijoolleen keenya amma ripoorti godhaa jiru baay'een isaanii sabskraayibii irraa kaafataa jiru waan adda addaatu godhamaa jira akkuma sirba Teedii Afroo hin ta'in qofitti dhaqaa ripoorti godhaa jennaan guyyaa tokkotti miliyoona galche oromoon baay'ina isaa kana fayyadame miidiyaarra no amma istaayilii biraatiin ripoorti godhamaa jira viidiyoon sun sababa kaafameef OBS'n warri ABS yookiin isa seefuufaan ta'uun irratti dhiyeessu sana beektu miti ABS jedhama miidiyaa warra nafxanyootaati filaa takka gaazexeessaan afaan oromoo tokko miidiyaa sana keessa dhabamuun iyyuu biyyattiin harka eenyu jirti miidiyaan harka eenyu jira kan jedhu asuma irratti arguun hin danda'ama waan ta'eef egaa sagantaan keenya irraa wanti nuti qabannee dhufne viidiyoo Taaddalee Gammachuu ammas kaleessa Oromiyaa 11 kan jedhu irratti dubbate tokkos isinii gadhiisanii jira argitaniitu ganama silaa haasaan achi keessatti inni haasa'e wallaahi maal jedhe yoon isinii hime Taaddalee Gammachuu artiistii qofa otoo hin taane xiinxalaa yookiin hayyuudha gaafa yoo jenne ibsinu rabbumti umurii isaanii nuuf eegu malee yeroo kanatti namni ija keessa galee jiru Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatii Yoosaan Geetahuuni Taaddalaa Gammachuu kun baay'ee erga batalee gurbattii Fayyisaa Leellisaa jedhanu gurbaan miilaan fiidullee jechuudha maal jedhaa jirti yoo argitaniitu ta'e akkam yedduu kana suuraan shabriqqe jedhaan jiru qa'eree taragaagu qannasaa jettee anaaf xeenyaa wajjiniin hayyoota keenya qeeqaa jirti jechuudha inaaffa gaafa sirbi bulloon garmaamu tola mana hidhaa oola birra abdatanii gannan qoosanii adii kara kanaan isa jedhu Yoosaan Geetahuun sirbu maal jette poostii goote barreeffama dhayxanii ilaaluu dandeessu Fayyisaa Leellisaadha akkasi Yoosaan Geetahuun keenya galatoomi abichuudhaaf akka sirbame dhibbaan dhibbatti ifa baaftee sirbitee jirta jette Fayyisaan kaleessa immoo gaafa hayyoonni bahanii suuraa babbareedaa akkana maxxansuu jalqaban inaaffaadhaan of wallaaltee du'uuf kaatti jechuudha gurbaan buutii gaafan jedhu ragaa wajjini gurbattii Fayyisaa Leellisaa warra achi keessatti goobanni achi keessaa bahe jara keessa goobana baay'ata shawaa inni ilaallatu dubbiin kun warra isin iji shawaa keessatti dhalate akka Fayyisaa Leellisaa kanatu goobana bakka bu'e kan akka Dammaqaa Mokonnon kan akka Caalaa Bultumee warri dhugaaf jiraatu kan akka Caalaa Daggafees jiru kan akka Hacaaluu Hundeessaa jiru kan akka Ittiqaa Xafarii jiru garuu gantoonni akka Fayyisaa Leellisaa maaliif suuraa babbareedaa ka'uudhaaf hayyoota keenya irratti waan adda addaa barreessitu otuu jarri du'an illee gaafa jarri mana hidhaa jiran waan isin dubbatte hin beekna mee viidiyoo kana hundi keessan sheer godhaa